ما سبت من مرة فهمت جاني ويس لا كربيك ويس أيما ما أنت كم تتاتي يا ما يوكل وكلا كرباك يورك ما نانجرنا إيسو Kore Nora dia ingkati tim tarik bawa dah. Soalnya sokol cisa. Dulu main tu mana nak pakai kita nak funda dulu. Ano oda gubba meremo. Masa ati sila. Dolara kumu kudong kof. Hah? Kamu kuda ni? Apa? Ma tu kabala sa. Ako lang. Malaki Ethiopia ti. Laki dolara betu ka nam chajiri bisa. Dolar ako makuha mo. way durummaati yaa silaamanaa deebuu dandeessee hogguu takkaaf itti kalleetiin doolaara kun kudhana sirraa ati gawwaadha bar ati mucaa jaalatta mucaa jaalatte durummaa daqiiqa shaniif itti kanni maallaqa fudhadhu mucaa heerumu yoo isammoo hin jaalanne mucaalleen harkattu maallaqalleen harkattu haftuu taatee manatti hafta durummaan teettu ifiinuu kana kufteefti ekisbaartii taatee shanyiin itti baddee. Angka jauh akan sejauh ini betul. Itu lek sejauh. Sebab apa kita ada beri mereka di sini. Mari kita sejauh itu. Amma yung phone pakai tirgan. Erkad duka saati manguttoon erkitu sa hagayoomi ekkanati see hunta karaas haasumatti dhumte barwan ummaan nuti waliin qabnu hundi. Maaliif haasaatti dhumte aniifat wal jaalannan turullee waluma fuuna bara. Turullee waliin fuuna yoomi hagayoomi tisa hagayoomi ekkanaan jechaa oolu. Ni shakkii abbaa keenyatti hin kennu fuudhaan ammoo si dhaqee naa hin jedhin naasi kenna. Kalas erkad duutetti manguttoo waan tokko godhi kaatee gasan waan tokko argee malee akkanumatti hin ta'u waan isin jee kalaas ni jaalattachuu barakka jechuudha. Baraan uumma si fuudhuu barbaada ta'anii haa jennu ta'e garuu hin qabdan maasa. Ayoo shakkii qabdaati sa'aatii waan akkana kana dhiisi tanarra dhiisi waan isin jedhe duuba kennu waan abbaan keessee kennuu hin dandeettaa. Lagi bara abbaa kan kee sodaadha. Mallaqa kenni nagaa fatullee hin beeku abbaan kan kee garuu mallaqa sirrii jaalata durbummaa tanaayyuu barama. Mallaqa guddaa malee natti hin kennu garuu dhaqee gaafadhaa aboon. Wayi durbummaa sitti kenna inni ana sitti kenna malee. Kasi ati durbummaa waan qabdu malee osoo ati durbummaa qabaatu baatte naxaa hin hagen mala. Maaliif akkasuma taate amma garuu hagen ni nagaa fatullee hin beeku. Har'a kasaa asirraa gisee kenna laatu kan. Yoo durbummaa qabaatiin qaba. Yoo qaban har'a kasaa ana jaalatte moo durbummaa si jaalatte isaatiin kun na shakkisiifte. Barsi jaaladha. Garuu wanni durbummaa ta'e jaaladhu fillee jaartii yoo wal fuudhan yoo durbummaa irraa argate wal amanaan malee immoo namni biroo na jalaatu qeyyanii shakku. Waan namni biroo durbummaa sirraa fudhatee si fuudhe immoo yoo manaa ballee waan namti sun dhufu na fakkaata. Amma waan kana ta'eef abbaa kan kee aga inni mallaqa kenna gaafatullee hin beeku. Garuu mallaqa guddallee hin qabu ni gaafadha irra buruun jiru namitti ergeetti ni gaafadha. Yoo abbaan kan kee mallaqa waan xiqqoo waan an qabu na gaafate ni kennaaf wal fuuna. Ani si jaaladheetiin abbaa kan keetu badaadha. Naxaa shari'aa namaan kennu abbaan kan kee mallaqa ta'e. Gabbara fedhamu gabbara qaala'e. Kan namni hundi gabbareetuma fuudhaa jira ka inni wayi ana qofa wayi gabbara malee ka sitti heerumfee taareeti. Ana baakii kana dheedhi. Ani illee bara mallaqa qabaadhee mallaqa sitti hin baasuun garaan hin nyaanne hin qabu mallaqa mi akkamiin godhu haga qabu na beekta si dhuunfatu xiqqeen irraa kaanii hojii guddanne akkamitti akkana abbaa keenyaan kadhata. Kadhadhee abbaan kee hinayyamu abbaan kee gurra jaalata hiriyoon kee maallaan janja ol guddisuu fedhaan akkam godhayyee. Akkamitti ana maana cingita wal fuuna naan jetteeti mallaqa hin qabne bara. Yoo mallaqa qabaanne kanaas dhiisnu waliin fuunu. Laa si dhiisuu illee fedhu si jaalata abbaa kan kee rabbi nu alaa du'aa itti kadhata. Rabbumaan hajjeessu du'aa itti kadhata na shakkisiifte akka kanaa. Osoo akkas ta'e bareeda qonnama takka sadaqaa kenninaa fi ani akkasillee kadhanneeti. Rabbi nu alaa fisu gabbaruma kanaa yoo rabbi haa dhiisisu akkamatti osoo ana jaalatee mucayyootii fudhadhu deemuu faanaan jedhe maaltu beeku rabbiin danda'a bara. Ati amma abbaa kee yoo sodaatte na dhiifte jechuun gabbara sodaa jecha. Ani bara si dhiisa siin hin jenne ammaan tanaayyuu har'uma har'a dabarsuun qabu abbaa kan kee har'a itti ergadhaa manguddoo qabadheetiin mucayyoo santiin haa kenni jaaladha yaa yoo rabbi laaffisee hayaa kan inni jedhu saala ani ifatti baruuftaan wal fuune. Yookaan immoo rabbuma jira rabbi kadhootillee abbaa kan kee akka dandeettuun kadhuna. Maal jaansa? Mucaa mallaqa qabu wal jaalannaa ofii mucaa mallaqa dalaynee faa kafallaa. Abbaan kee waan akkasiin Biyyoota kan gabbara isaa kafallaa dalaynee damuusa waan fudhannu kafallaa. Abbaan kee na heerumsiisettee dhalaan nama qaba namatti dubbatu dhaheen na jallisaa maal rubsi godhe. Ayyama maraafuu kan jaarsummaa itti ergaati. Jaarsa godinyaa abbaa keetii san Musafaa hammuu lammaa san fidee dhufa. Galiitti abbaan kee mana jiraatu jiru laalitti yoo abbaan kee mana jiraate yookiin nara walii yookiin yoo dawaluun si toluu saalaa naa barreessa tama. Miseejji naa jedhe. Ayyee naa garte. Wal fuuna dhiis. Iyyaadhi. Ganni kun. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Akkam abbaa?
Salaam alaikum jedheera nabi. Jirtu. Isa baatan. Harbar hadda asuma bira dhumne ziyaaraa asuma baane. Akkana kutaa. Kan xiqqoo achi siqee waan dhumma dhuunfaa kan itti taasisu jirallee. Siisa. Ana bar. Barammaa si arge. Bagaan argite bareede goote. Tokkicha lammaatiin. Ija sin dhoorganne hidhii kanas jallifte malee. Asanitti dhiisiiti maatti si fide. Bar hadda Jaafardii si dhumne khayrii fa'aa dalagadha dhufe. Khayrii taanaan afeessaadha. Mucayyotee tana bar mucayyotee kennee dhufe mucayyotee kenninee bar. Si mammarachuu dhufne kaatillee maal ka mariin abbaallee maal barbaachisaadhaa mire. Jaarsa gaarii arginee fi jaarsa isii qabee horatu. Kam inni silaa qafuudhu deemu kun? Kalaalan mul'atu kana kaa kun argitu. Anuma abba. Si. Isuma. Ana odaa gubbaa meeremo. Matuma sa'aatii silaa. Haa? Ni qannasa kana oo fuudhee ni qannasa. Manguddoon duraanii achuu bara. Uummanni faranjoomee bara waan akkanaa bira tareera ajiyoo. Odaa miti wannummaan fadha sirratti haa marguuti. Amma isa qafuudhuuti. Isa. Kanaafuu intala teessan soddaa taanannee bara akka nuu kennitan kabajaan isin gaafachuu dhufne. Maa rakkoon qabu. Intalti xiyya silaawu heeruma geesse duraanis heerumaaf dhalatte. Maa rakkoon qabu. Waan isiniin jedhe kan guuttan yoo taatan isinii kan maa rakkoon qabu. Galatooma. Ooma bara akkaati barbaan nu jenne dinni akkaati nu hongeessine hin beekaa. Dura Atillee raanaan kan galatu. rakkoon qabu Kanaafuu wanni nurraa eegamu maalirree ilmoo teessan fudhachuudhaaf. Wanni isinirraa fedhu wama xiqqoo takkaan isinirraa jamalaan. Sargi anaa isin godhee as isin baasa. Isin ammoo maallaquma xiqqishoo takka na kennitan. Mallee inni hoo ka jettan sila hagam takka xiqqoon ka kennitan jettu sun. Isin laal wama xiqqishoodha. Doolaara 10,000 si taannaaf jecha doolaara 10,000 qofa. Haa? 10,000? Abbaa. Maaltu kabalasa? 10,000. Mallaqa Itoophiyaati. Lakki doolaara beektu namicha ajira jirtan. Doolaara 10,000 moo? Manguddoo maal Si fudhachuu dhufanii ifi fuudhamaniiti. maal jechuun? Ati fuulama ta'uu na jirta. Amma dhiisa kai deemati. Hirriba quufanii fi fuudhanii Hirriba kuufaniiti? kai deemasi. Kai deemasi. Hongoo isu wala. Bayasi. Waa bareedu. Atiin tuni maaliif boontan dubartiin takka ittiin adiddeen beektu? Dubartiin takka nan boonteen beektu? Ani immoo ani jaalallee qaba kaa. Jaalallee qabattullee jaalallee kee yoom dhiisiin jedheen. An duraanii si fuudhaa jaalallee kan kee dhiisii yoom siin jedhe. Ana na beekta amala kiyya. An nama jaartii qabu. Ani jaalallee kiyya hedduu isa jaaladha. Inni illee hedduu na jaalataa. Ani yeroo makamuu isaaf amanamaadhaa baataa wal biraa qabna. Malee nama biraa hin fedhu ammallee haqqa isaa balleessuu hin fedhu. Wayni kaasirraa qabaa. Sillee hin fuuneti. Ati maaliif isaaf akkana amanuu barbaadde? Inni bar jaalallee kiyya ka jalqabaati. An isa malee nama biraa takkallee jaaladhee illee hin beeku illee an dura nama biraa jaaladhee hin beeku. Ijoollummaa kaadhee wajjin barannee wajjin guddannee wajjin baalaa wajjin gallaa roorroo hundi isaan irraa dhorga sababii isaa itti ijoolleen gandaa hundi wajjin barannu ijoolleen dhiiraa hundi ina kabajanii akka inni na jaalatu ganne warri kiyyees hin beekanii warri isaatiillee hin beekanii amma yeroo isa dhiisee nama biraa haqqee isaa jallisee gaarii maaltu gifii isarratti dalaguun barbaadu. Gifii maal irra direedda? Jaalallee jetti jaalallee jettanii. Akka namatti wal jala iyyaatan malee an dubbii akka dhageetti ati isa kana himtetti durbaati durbummaa qabdaan beeka. Namni isa kanatti himtetti durbummaa qabdaan an jedhan. Waan sun dhugamaan jirti?
Sun imma dhugaadha. Ani nama biraa dhiisiti jaalala kiyya ka waggaa meeqa wajjin turre wajjin guddanne sanuu osoo waliin fuune haraa hin dalagnu jenneeti kabajaa kiyya eegee kabajaa haadha abbaa kiyyaatillee sharafa isaanii eegee sharafa kiyyallee eegee haga ammaa jiraachuutti jira. Amma guyyaa keessa yoo urgee waan akkana kana balleesse akka anumarraafuu hin fakkaatti. Ani mootu silaa nama biraatti irraa fakkaattillee garuu waan akkanaa kana yeroo godhe fooda sammuun kee boqonnaa naan argatu. Isuma wajjinuu ofitti amanee hin jiraadhu isuma wajjinuu osoo inni na gaafachuu baate. Ati dhugamaan durba jechuudha. Dhugamaan jirti wanti sun. Amma inni maal kiyya jechuun jirti. Inni jaalallee kiyya ka abbaa mana kiyya akka gara fuula dura. Jaalala maaltu jedhetteeti na jaalataa yaaddaati. Jaalala jechuun bara jaalala miskiina uummata. Maal jechuun? Jaalala miskiinuma uummata malee jaalalti wanti jedhamtu akka hin jirtu. Akkamitti hin jirre wanti jaalala jedhamu bari isa ijoollee ammaa mallaqa caaltu hin jirtu. Amma sii tana fuudhuuf abbaa kan kee osoo gaafatanii maal barbaachisa? Eega didde guyyuma takka illee si fuudhanii osoo sii kanii. Abbaan kiyya moo? Abbaan kiyya maa manguddoo itti ergatee bara mucaan manguddoo itti ergatee abbaa kiyyatti. Abbaa kiyyaa tokko maallaqaa guddaa fedhaa fi malee silaa warra ammaa. Hagam takka fedha mallaqa guddaa jettu hagam takka. Maallaqa haalaan guddaa fedha. Akka malee guddaa? Mee hagam takka malee dhumaan guddaan kun? Reesi guddaadha maallaqa gisee jettaa turrifatta. Hagam takka? Doolaara 10,000. Maal? Kana guddaadha? Maal? Doolaara 10,000 guddaa miti? 10,000 jette? Doolaara 10,000 isin jira. Maali tun anifatee? Riyaala 10,000 waasa. Anifatee yoo gabbaane amma guyyaa lamaaf sadii keessa ittiin nyaanni laaqanamaa fi si affeere. Doolaara 10,000 moo? 10,000 maal qaba? Doolaara 10,000 tuffattee kanan itti qoosaan gootee doolaara 10,000 bara lafa naa bitatte si gubbatti naa jaarti. Lafa si bitee dachee gubba si jaarti. Waan bareeda lafa akkamiin bitta garuu tun qabrii ittiin qotuuf geettu. Maal ta'aa uzu billahi ishee tarreessitu. Anka Qabrii maaf ta'aa tafsise? Sanii miti amma san dhiisi. Doolaara 10,000 sisii tana fuudhanii abbaa kee biraati baasanii umrii ofii gochuuf miti. Eewwa. An daqiiqaa 5 qofa si wajjin ciisa doolaara 10,000 si kenna. Durbummaa santi qofa daqiiqaa 5 keessa na kenna. Maal ittisa? Achi booda sitti na jamu. Wayi maraattuudhaan durbummaa sitti kennee isatti heerumuuf nama biraatti durbummaa kennee na biraatti heerumu jechuudha. Kamii yaadda? Yeroo jaalalti mallaqa yoo mallaqa baatte samirra deemuu dandeetti waan feete gochuu dandeetta. Doolaara 10,000 sana anas sii kennaati. Na dhageetta? 10,000 sana anas sii kenna. Daqiiqaa 5 qofa na wajjira. Durbummaa na kenni. Durbummaa ta'e na kenni. Guyyaa barbaade sii deebisa. Naa deebifta? Baada sii deebisa. Tamam yoo naa deebifta yaadi. Ati na wajji daqiiqaa 5 qofa ciisi. Birrii barbaade amma cheekii si barreessa. Durbummaa naa deebifta bira maallaqa Sii naa deebise. Yeroo ammaa bar situ wajjin rakkate malee durbummaan waan xiqqoodha. Ammoo balleessitee ammoo mana hakiimaa dhaqxee deebisuu dandeetta. 10,000 ati akkana wayistee bitaa. Qabrii lamaan qotate. Qabrii maali yaa'u? Qabrii lama qofa. Akkam gootu qabrii akkam gootu? Saganaa du'e itti awwaalamu deemu. Ati qabrii maali haasofte hundummaa natti haasofte kun hundi na sodaachiste durbummaati yallee jaalala kiyya dhiisee wadda nama biraatti hin gurguruuti. Miskiinummaa waan inni kiyyeessa ta'eef jedhee kabaja kiyya nama biraatii kennee isatti heeruu hin barbaadu. Ati amma galatoomii garuu naaf yaadde sirriitti naaf yaadde. Itti yaadi doolaarri 10,000 siif waan guddoodhame. Tolchi itti yaadi. Guyyaa itti yaadde kootti doolaarri 10,000 siif jaayiza. Waan akkaatti yaaddunis. Daqiiqaa 5 qofa naa wajjin raasaa doolaara 10,000 fudhatta. Maali gowwaan akkana? Ta dubartiin meeqa doolaara 10,000 si doolaara 5 jennaan naa wajjin raftu. Tun maaliif na diddi? Tana maaliif doolaara 100 ittiin baasne man dhiisu? Harkatti eeggachuu qaba. Akkana sanatti. Ani dhiisika. Abbaan kee gurra fedhaa bara. Sitti meemeen duraanuu gurra fedhaa. Karaa hiyyeessin du'a jechuudhaan fuudhuun du'a. Maal abbaa kiyya kana kaasee akkam godhare anillee. Numatu badii qaba. Waa'ee manguddoo waa'ee abbaa keetii waa'ee jinni kana dhiibnee cal'ifnee osoo wal fuune. Ana keessattuu ana badii qaba osoo qaata akka duraan si jaala durbummaa sirraa fudhadde amma cinqiin kun ni jiru. Loo isaan kunis hin ta'u ka abbaan kiyya illee hin beekta. Abbaa kiyya hiriyoota isaa biratti illee ni qaanfata. Qaanyii isaa malattu abbaan kiyya bakka hin dhufuttu bakka hin jirutti dhufee na fuudhee na ajjeesa. Takka amma san dhiisiti cal'iseetu maan si ulfeessa. Ufumaan itti dhaqe ufumaan achi booda immoo narraa baasii ufumaan sin jedha. Lakkee waan Achi booda ani fatu wal fuun. laan barbaadu dha. Lakkee haraama dalaguun barbaadu. Nan jaalatte jechuudha kijima na jaalataa jirta.
Yoo si jaalladhe haram sadii dalaguu qaba dirqama sillee. Abbaa keetti kan itti gaafatamu dilii aniifaatti dalagu nu lamaan itti gaafatamu abbaa keetti. Kabajaan kadhadhee didee mi'aan akka dhiiratitti manguddoo itti fideeti ammaan ulfeessee argisiisuu qaba. Obsituma manguddoo biraa jijjiiree ergi guyyaa tokko tolee jechuu danda'a. Ati manguddoo akkanaatti hin fidin kaa lammuu jette. Manguddoo itee waan mallaqaatti dubbatan gaggabdu hin fidin kaa. Ta mallaqa qabdu ta waan sirraa kennuu dandeessu fa'aa fidi malee. Bara abbaan kan kee mallaqa waan inni tuwaame sun dhageetti atu ni gaggabda. Waan akkam? Doolara 10,000 jedhe bara. Bara mallaqa Itoophiyaan jenne doolara 10,000. Sanuu bara doolaara si gurgura gabbara akkanaa takkuun dhageenye. An ka jedhu durbummaan tan teessu yoo an doolaaraan bite. Tama sharafaa sanuu naa Ati durbummaa bituu deemtama qoy anatti himti. Isa ka abbaa keetti durbummaa gurgurataa jiru. Jattiin tee durbaa jedhe. Ati amma na feetama durbummaa feetu. Isillee si fedhaa. Dhagee eega akkas taate ana feetame durbummaa feetu. Namichi tokko jira. Guyyaa hunda durbummaa ta'e jaati na kana ta'a oola. Deemeeti namichi sana durbummaa ta'e itti gurguree maallaqa sarraa fuudhee sii kenna kennitee kenna fuuta akka irraa laala. Doolaara 10,000 sii kenna naan jedhe. Haa maal haasota? Durbummaa nama birooti kennitee kaatee natu. Ati maal durbummaa fedhu si fedha eeftee miidhagina. Yoo namicha wal argite sirraa yoo fudhatin naayu.